Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyos keessan jaallatu ijoolleen tawaahidoo fi hundi keessan bakkaaf lafa jirtanitti nagaa Waaqayyoo akkam jirtu, akkam yeroo kana geessanii galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Guyyaa har'aa kana kan waliin ilaallu torbeewwan dhukkubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana keessa wantoota nuti beekuu qabnu maal inni kan jedhu, akkasumallee torbeewwan dhukkubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan jedhaman keessatti wantoota 13 ni yaadanna. Innis maal inni kan jedhuu fi torbee dhukkubbii gooftaa keessa yookiin immoo samoona imaamaatii kan jedhamu maaltu dhorkama, maaltu lagatama, maaltu hojjetamne wantoota jedhamu bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Torbee kana keessa Waaqayyoon hunduma keenya nu haa gargaaru. Gara sagantaa keenyaatti osoo hin galiin dursa garuu jalqaba irratti jechuudha akka akeekkachiisatti wanta isinitti himu yoo jiraate dafaatii torbeen dhukkubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos osoo hin seeniin gaabbii kan hin galle yoo jiraattan dafaa gaabbii galaa. Sababiin isaa maaliif yoo jenne torbeen dhukkubbii gooftaa yookiin immoo torbeen imaamaatii galeera taanaan gaabbii galuun hin danda'amu. Luba harka fuudhuu yookiin fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos luba harkaa dhungachuun hin danda'amu. Akkasumallee fitaatiin hin jiru yookiin immoo hiikama ilmaa kan jedhamu namni cubbuu gaafa hojjete gaabbii galee cubbuu isaarraa hiikamni isaaf hin laatamu jechuudha. Maaliif kan jedhu barnoota mataasaa danda'e qabaniin baranna. Lakki immoo erga tsoomiin kun yookiin torbee dhukkubbiin kun baheen booddee immoo gaabbiin gala yoo kan jettan ta'e erga tsoomni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hiikkatee booda fisigii jedhama. Isaan booddee gaabbii galuun hin danda'amu jechuudha. Maaliif yoo jenne innis sababa mataasaa danda'e qaba waan ta'eef gara fuulduraatti kan waliin barannu ta'a waan ta'eef iyyuu kanaafuu egaa dafaatii gaabbiin galle yoo ta'e gaabbii galaa jechuun dhaamsa qophii kiyyaatiin. Guyyaa har'aa kana gara torbee dhukkubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti osoo seeniin dursa yookiin immoo torbee imaamaatii isaan jedhaman sana keessa guyyaa wiixataadha hanga gaafa qadaameetti kan jiran sana osoo hin seeniin dursa baroota gadadoo yookiin immoo torbee gadadoo kan jedhaman dhukkubbii gooftaa keenyaa qoricha keenya Yesuus Kiristoos kan nu yaadachiisuu danda'an maalidha kan jennu waliin ilaalla jechuudha. Torbee dhukkubbii keessatti torban gadadoo jedhama yookiin immoo torban rakkinaa jedhamee beekama jechuudha. Torban gadadoo yookiin torban rakkinaa jechuun maal jechuudha yoo jenne sababa cubbuu Addaamii fi ijoollee isaadhaaf jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos foon ilma namaa uffatee dhufee addunyaa kanarratti girraa inni arge gadadoo inni arge kan itti yaadannudha jechuudha. Madaa keenya fayyisuudhaaf jecha kan itti madaa'e, jireenya nu kennuudhaaf jecha kan itti reebame, gidiraa kan itti argee fi lubbuu isaa dabarsee nuuf kennee akka nuti jiraannuuf lubbuu keenya isa cubbuudhaan du'e sana fayyisuudhaaf jecha rakkina kan argee yookiin immoo kan simate kan itti yaadannu torbee guddaadha jechuudha. Torbee kana keessa dhukkubbiiwwan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos 13tu jiru jechuudha. 13 kun maal inni nuun immoo maal nu barsiisa, maal irraa baranna, maal nu yaadachiisa kan jedhu barnoota kana keessatti gabaabsinee ilaalla. Yoo dandeenye 13 ni xumurra, yoo dadhabne immoo kutaa itti aanu keessatti waliin xumurra jechuudha. Waaqayyo hunduma keenya faana haa ta'u. Inni jalqabaa torbeewwan dhukkubbii gooftaa keenya kana keessatti dhukkubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos 13 kan jedhamani tokkoffaan mataa rukutamuudha jechuudha. Mataa rukutamuudha gaafa jennu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mataa isaa sibiilaan rukutaniiru jechuudha. Hangafa lubootaa fi jaarsolee Yihuudootaa gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos erga irratti mari'atanii erga qabaniis booddee gara mootii biyya sanaa kan ta'e gara Phiilaaxoositti geessanii turani jechuudha. Phiilaaxoos immoo bulchaa biyya sanaa ture yookiin mootummaa biyya sanaa ture. Ofii isaanii irratti mari'ataniiru, murteessaniiru. Du'uu qaba, ajjeefamuu qaba, fannifamuu qaba, reebamuu qaba, garafamuu qaba jedhanii erga irratti walii galanii booda jechuudha gara namicha kanaatti geessanii jechuudha. Akka seera Yihuudootaatti namni tokko cubbuu gaafa raawwatu, yakka gaafa raawwatu adabbiin isatti kennamu murtaa'etu jira. Namni tokko cubbuu hojjeteera taanaan namoota fuulduratti yookiin addabaabayii irratti baafamee
ni garafama ni reebama jechuudha. Ateera taanan, ijjeera taanan, sobeera taanan, waan namaa fudhatee nama ajjeeseera taanan seera Yihuudootaa keessatti namni tokko bahee addabaabayii irratti ni garafama ni reebama. Isaan booddee gara maatii isaatti yookiin immoo bakka jireenya isaatti deebi'a jechuudha. Cubbuun isaa guddaadha yoo ta'e, du'aaf isa ga'uudhaaf kan ga'u yoo ta'e fannoo irratti fannifama. Namni reebame hin fannifamu. Namni fannifamu immoo hin reebamu. Waa kana lamaan hubachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Yihuudoonni garuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin waan kana lamaan iyyuu irratti raawwatan. Sababiin isaas inni seera keenya diigeera jedhanii waan irratti walii galanii. Guyyaa Sanbataatiin dhukkubsattoota fayyiseera, seera keenya diigeera jedhanii isaanis seera ofii isaanii lafa kaawwatan sana diiganii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka inni reebamuu fi akka inni garafamu, akka inni fannoo irra oolu, akka inni du'u irratti murteessan. Kanaan booddee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin qabanii gara Phiilaaxoositti geessan. Phiilaaxoosis gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin ilaalee namni kun cubbuu hin qabu, yakka hin qabu, balleessaa hin qabu kan jedhu badiidhaan kan isa ga'uu danda'u, du'aatiin kan isa ga'uu danda'u balleessaa irra barbaadaa ture. Garuu uumaa irraa argachuu hin dandeenye. Kana gidduutti haati manaa Phiilaaxoos xalayaa barreessitee Phiilaaxoosiif ergitee turte. Ani halkan rafee abjuu kootiin namni kun cubbuu akka hin qabne, yakkaaf balleessaa tokkollee akka hin qabne mul'ata kiyyaan argeera. Kanaafuu nama qulqulluu kana irratti kaastee harka kee hin xureessin, cubbuu irratti hin hojjetin, nuu fi ijoollota keenya irratti cubbuu fi du'a hin murteessin jettee xalayaa kana barreessitee Phiilaaxoositti ergitee turte. Phiilaaxoosis gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa yakka gaafa dhabu xalayaa haati manaasaa isaaf barreessite kanas gaafa dubbisee hubatu Yihuudotaatiin akkana jedhe. Ani nama kana irratti hin murteessu, dhiiga nama qulqulluu kana irratti murteessuu hin fedhu. Namni gaafa yakka hojjete ni garafama. Garafeen reebeen gadi isiniif dhiisaa gaafa jedhee Yihuudota gaafatu hin danda'amu jedhanii walitti wacan in iyyan. Kanaan dura namni cubbuu hojjete hatee dhiiga namaa dhangalaasee mana hidhaa keessa jiru Baarbaan kan jedhamu ni jira. Baarbaaniin gadi nu lakkisiitii Yesuus Kiristoosin fannisiinii jedhanii murtee kana irratti dabarsan. Sabni hundumtuu biyya sana keessa kan jiraatu hundumtuu irratti walii galee mootichatti iyyachuu jalqaban. Iyya kana gaafa dhaga'u Phiilaaxoos baay'ee rifate. Kanaan booddee ani egaa dhiiga nama qulqulluu kana irratti hin murteessuti bishaan naa fidaa jedhee Phiilaaxoos fuuldura isaaniitti ni dhiqate. Yihuudoonni yeroo sanitti egaa gaafa isaan itti iyyan, gaafa isaan wacan, waca Yihuudotaa fi warra Fariisotaa dhagahuudhaan Phiilaaxoosii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin erga garafee booddee, erga reebsisee booddee miidhaa irratti miidhaa erga raawwatee akka isaan fannisaniif immoo dabarsee harka Yihuudotaatti laatee jechuudha. Cubbuu guddaa irratti cubbuu guddaa raawwatee jechuudha. Yihuudoonnis egaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin erga qabanii fudhatanii booddee reebaa, garafaa, fannoo jiidhaa baachisaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin gara tulluu Qaraani'ootti ol geessanii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin dabaatiin itti murteessanii ni fannisanii jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 27 lakkoofsa 24 irratti akkas jedhamee barreeffameera. Phiilaaxoos immoo caalatti waca kaasuu malee homaa akka waa'ee hin baafne immaa argee bishaan fudhatee namoota duratti harka isaa dhiqate. Ani dhiiga nama kanaa irratti yakka hin qabu isin beekadhaa jedheeni. Kana irratti namoonni hundinuu dhiigni nama kanaa ijoollee keenyaa fi nurratti haa raawwatamu. Barbaan hin gannuu lakkisiiti isammuu fannisu jedhanii ni iyyanedha. Yeroo kana Phiilaaxoos fuudhee dabarsee isaaniif kenne jechuudha. Egaa luboonni mana kiristaanaa keenya sarara qiddaasii walakkaatti harka isaanii ni dhiqatu jechuudha. Maal jedhaniiti kan isaan dhiqatanii?
utuu yakka raawwatu utuu cubbuu qabu fooniif dhiiga waaqayyootti kan dhiyaate kamiyyuu ani waa'ee cubbuu isaadhaaf ittiin gaafatamu jechuudhaan harka isaanii dhiqata. Kanaafuu namni kamuu of qulqulleessee maalummaa isaa erga beekee fooniif dhiiga waaqayyootti dhiyaachuudhaaf gahuu isaa erga amanee booddee gara fooniif dhiiga waaqayyootti haa dhiyaatu jedhanii abbootiin mana kiristaanaa keenya kanaatiin nu barsiisu jechuudha. Gama biraatiin egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga dabarfamee harka Yihuudootaatti kenname booddee gonfoo qoraattii mataa isaatti kaa'anii turan jechuudha. Gonfoo qoraattii mataa isaatti kaa'an. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuun akililii jireenyaa gonfoo jireenyaa nutti kaa'uudhaaf jecha nu miidhagsuudhaaf nu bareessuudhaaf jecha gonfoo qoraattii anaaf isiniif jecha kan itti kaawwate kan itti yaadannudha jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 39 irraa kaastanii gaafa dubbistan sirriitti ni argattu. Maarqos boqonnaa 15 lakkoofsa 19 irrattis barreeffamee jira jechuudha. Egaa gooftaa keenya qoricha keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosin gonfoo qoraattii mataa isaatti kaa'anii uleedhaanis ni rukutan sibiilaanis ni rukutan jedhee macaafni qulqulluun ni kaa'a jechuudha. Sababa cubbuu Addaamiif jecha ijoollee Addaam hundumatti waggaa 5,500 guutuu qoraattiin daabiloosii mataa isaanii jireenya isaanii guutummaa kan marsee ture. Daba Yihuudootaatiin immoo gonfoo qoraattii yookiin immoo akka zawdiitti fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti mataa isaatti kaa'anii jechuudha. Mataa isaas ni rukutanii. Kanaafuu dhukkubbii kana kan nu yaadannuuf inni guddaan gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos anaaf isiniif jecha gonfoo qoraattii mataa isaatti kaawwachuusaa kan nu yaadachiisu dhukkubbii guddaadha jechuudha. Nuuf jireenya nu kennuudhaaf gonfoo yookiin immoo akililii jireenyaa nutti kaa'uudhaaf. Phaawulos maal jedhee dubbateera? Ani fiigicha koo xumureera. Kanaan booddee maaltu na eeggata? Gonfoo jireenyaa na eeggata. Gonfoo jireenyaa sana nutti kaa'uudhaaf jecha. Jireenya bara baraa nu kennuudhaaf jecha. Mootummaa isaa akka galluuf jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf rukutameera. Mataa keenya sababa cubbuutiin diinni kan marsee ture kan rukutaa ture sana inni immoo bakka keenya nu rukutame bakka keenya nu reebame bakka keenya gonfoo qoraattii mataatti kaawwatee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf reebame nuuf rukutame jechuudha. Yeroo rukutamu kanatti mataa isaas ni dhiigee jedha. Fuula isaa immoo dhiigni ni dhokseedha. Anaaf isiniif jecha dhiigee gooftaan keenya. Badii keenyaaf, balleessaa keenyaaf, soba keenyaaf, yakka keenyaaf, badii balleessinu hundumaaf anaaf isiniif jecha silaa nuti kan dhiiguu qabnu, kan rukutamuu qabnu, gonfoon qoraattii kan nutti kaa'amuu qabu. Inni garuu lakki ijoollee koo isin hin dhiphatinaa, dhiphina keessan ba'aa keessan anarra kaawwadhaatii boqodhaa jedhee gara boqonnaa bara baraatti nu geessuudhaaf jecha anaaf isiniif jecha rukutamuusaa beeknee kaleessas cubbuu kan hojjechaa turre ammas cubbuu keessa kan jirru cubbuu kana keessaa baanee lammaffaa deebi'ee waaqayyoon uumaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akka nuuf hin reebamne akka nuuf hin rukutamne akka nuuf hin dhiigne beeknee firdii jalaa ooluudhaaf jecha badii isa kaleessaa lakkaa'uu kan Addaam odeessuu qofa osoo hin taane amma maal keessan jira cubbuu akkamiin hojjechaa jira jennee kan itti yaadannu kan itti of sakattaanu ta'uu qaba jechuudha. Yeroo sanatti nuuf reebameera nuuf dhiigeera amma garuu kanaan booddee kan dhufu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos firdiidhaaf malee nu rukutamuudhaaf nuuf dhiiguudhaaf miti. Gonfoo qoraattii nuuf kaawwachuudhaaf miti. Kanaan booddee gaheen kan keenya garbummaa sana jalaa baaneera. Deebinee immoo garbummaatti akka hin kufneef amma kan nurra jiraatu of eeggannoodhaan deddeebi'uun nurra jiraata. Lubbuu keenya oolfachuudhaaf jecha waaqayyotti amanuudhaan hojii gaarummaa hojjechuun nurra jiraata. Cubbuu kan hojjechaa jirru cubbuu keenyaaf eenyullee akka nuti itti nuuf hin gaafatamne beeknee yakkaaf badii keenyaaf eenyullee akka itti nuuf hin gaafatamne beeknee waa'ee yakka keenyaaf badii keenyadhaaf gaabbii galuun barbaachisaadha. Wangeela Maatewos boqonnaa 11:28 irratti warreen ba'aan keessan isinitti ulfaate koottaa ba'aa keessan irra kaawwadhaa boqodhaa jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Amma egaa ba'aa keenya cubbuu keenya baannee hanga dhumaatti yookiin immoo hanga firdii isaatti kan teenye eegnu osoo hin taane ba'aa kan nuti ta'e cubbuu keenya sana gara lubaatti deebinee itti mannee cubbuun keenya ulfaatan nurraa ka'ee bilisummaa dhugaa argannee mootummaa waaqayyoo akka dhaaluu dandeenyuuf laphee keenyaan waaqayyotti amannee gaabbii galuu jiraachuun barbaachisaadha jechuudha. Inni lammaffaan immoo kabalamuudha.
ni kabalame gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kaballaa kana ammoo kan kabalee Yihuudootadha. Inni lubootatti dhugaa dubbachuu isaatiin Yihuudoonni garuu deddeebisanii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin ni kabalan. Fuula keenya isa cubbuudhaan xuraa'e, isa cubbuudhaan haguuggame, isa cubbuudhaan gurraacha'e, bifti keenya yakkaaf badii keenyaan kan jijjiirrame gara gaarummaaf qulqullummaatti bifa isa dhugaa isa uumama keenya jalqabaatti nu deebisuudhaaf jecha sababa diinni keenya Daabiloos addunyaa irratti moo'een kiyyoo isaadhaan qabamnee fuulli keenya gurraacha'ee dhiphina keessa galle dhiphina sana nurraa kaasuudhaaf jecha fuula isaa qulqulluu sana keessa harka warra cubbamootaaf harka warra Yihuudootaan ni kabalame. Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos. Yihuudoonni fuula isaa huccuudhaan yookiin uffataan haguuganii erga kabalanii booddee mee raajii nuuf dubbadhu, eenyutu si kabale, eenyutu si rukute jedhanii itti qoosaa turan. Diinni keenya waggaa 5,500 ijoollee Addaamiif Addaamitti qoosaa kan ture. Garbummaa kana jalaa ijoolleen Addaam hundumtu akka ba'aniif dhiphina Addaam hundumaa fi dhiphina Addaamii fi ijoollee isaa hunduma fudhatee fuula keenya isa cubbuudhaan haguuggame, isa yakkaan haguuggame sana nu qulqulleessuuf jireenya keenya isa Daabiloosiin to'atame sana jalaa baasuudhaaf jecha golgaa cubbuu yookiin immoo golgaa dukkanaa Daabiloosiin jireenya mucaa namaa haguuggame sana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bilisa baasee gara ifaatti nu dabarsuudhaaf jecha fuula isaatti haguugan. Sababa cubbuu keenyadhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fuulli isaa qulqulluun ni kabalame. Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos Addaamii fi ijoollee isaa harka diinaatti harka Daabiloositti kufanii dhiphachaa turan sana isaan furuu fi bilisa baasuudhaaf jecha harka warra cubbamootaa warra Yihuudootaatiin qabamee fuula isaatti haguuggamee fuula isaa ni kabalame. Kaballaa isaadhaan haguuggachuu isaadhaan reebamuu isaadhaan cubbuu jalaa du'a jalaa dukkana jalaa kiyyoo Daabiloos jalaa anaaf isiniin bilisa baase. Wangeela Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 27 irraa kaasnee gaafa dubbisnu Phiilaaxoos gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin erga dabarsee kennee booddee huccuu diimaa yookiin uffata diimaa itti uffisanii gonfoo qoraattii mataa isaarra kaa'anii itti qoosuudhaan yaa mootii nageenyi siif haa ta'u jechaa fuula isaa keessa ni kabalan. Ergamoonni isaa samii irratti qulqulluu jedhanii galanni ulfinni nagaan siif haa ta'u jedhanii kan isaaf jilbeeffatan, kan isaaf sagadan, kan isaaf kufan cubbamoota warri ta'an Yihuudoonni garuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fuula isaa qulqulluu sana keessa kabalan. Ergamoonni isaa toloonni qulqulloonni isaa fuula isaa ilaaluu kan hin dandeenye isaan garuu fuula isaa qulqulluu sana keessa kabalan. Kana hunduma kan baateef ba'aa keenyaaf cubbuu keenyaaf jechadha malee inni cubbuu fi yakka qabaatee miti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 2-4 irratti gaafa dubbisnu egaa kan Yihuudoonni itti qoosaa jiran fuula isaa qulqulluu keessa kan kabalaa jiran isaan hin beekne malee inni waaqa du'a moo'ee ka'u abbaa bara baraa Waaqayyo gooftaa gooftotaa mootii moototaati. Egaa waaqni kun qoratamee bira gaamuun kan hin danda'amne aangoon isaa barootaan kan hin daangeffamne barootarraa baroota kan jijjiiru kaleessas kan ture har'as kan jiru borus baroota dabarsee baraan kan jiraatu fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos anaaf isiniif jecha cubbuu keenya yakka keenya badii keenya dabarsee dukkana keessaa gara ifaatti nu dabarsuuf jireenya bara baraa nu kennuudhaaf jecha kan itti kabalame yeroo kana yeroo dhukkubbii yeroo gidiraa yeroo gadadoo jennee ni yaadanna jechuudha. Inni sadaffaani wangeela Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 27 hanga 29 tti gaafa dubbisnu fayyisaa addunyaa kan ta'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti Yihuudoonni
ancufa isaanii tufan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 irraa kaasnee gaafa dubbisnu nama iji isaa jaamaa ta'e ture Bartalemiyoosiin ija isaa banuudhaaf jecha ancufa isaa qulqulluu ta'e sana lafarratti tufee biyyoo sana immoo ancufa isaadhaan jiisee bakka ija isaa sanatti dibee fi deemi bishaan silimoonitti dhiqadhu kottu jedhee ija isaa kan isaaf banee ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Yihuudoonni garuu ancufa isarratti tufan. Inni ancufa isaadhaan warra dhukkubsataniif warra jaaman kan fayyisu nuuf jecha badii balleessaa keenyaaf cubbuu keenyaaf jecha ancufa gorora cubbamootaa simate. Sababa cubbuutiin jireenya mucaa namaa xuraa'e qulqulleessuudhaaf jecha ancufa warra xuraa'otaa warra cubbamootaa ni simate. Gooftaa miti, Waaqa miti, mootii miti, Waaqayyoon uumaa keenya miti nama fuulduratti iyyuu ancufa tufuun amma akka nama salphisu beeku. Salphina keenya baroota 5,500 keessa turre sana keessaa nu baasuudhaaf gara jireenya bara baraatti, gara mootummaa isaatti, gara mirga qulqullootaatti akka nuti darbinuuf salphina keenya fudhatee jireenya isaa eebba isaa nuuf kenna. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanaafuu torbeen kun torbee gidiraaf torbee dhukkubbii gooftaa jedhamee kan yaadatamu kanaaf kan isaaf hin malle sa'aa itti simate. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka cubbamaatti kan lakkaa'amu mataa isaa kan rukutame kan gabalamee fi ancufni kan itti tufame waan ta'eef. Egaa torbeewwan dhukkubbii kana keessa wantoota 13tu jiru. Isaan keessaa 3 ilaalee jira. 10 kan hafan immoo kutaa itti aanu keessatti waliin ilaallaa. Kan nu barsiise kan nu gorse maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Wasbaata እግዚአብሔር